Ani sa'aatii kanatti haalli irra jiru baay'uma tokko rakkisaadha. ምን ሆነሽ ነው? በጣም ተገልበጣል። ስልኬን ተበላው። ስልኬን ተበላው? አዎ። እሱ እኮ ነው የደወለልኝ። እኔ በቃ እንደምን ዌልካም ሳይዶ በገነጋን ኡፍቴ አባ ጀሚላ እነሱ ያምናካይ በገነጋን ኡፍቴ ጃርቲ ፍደቴ ኡፍቴ ቹላ ጃርቲ ጀናካ ጃርቲ ሞ ሂሪያ ጀረምቲ ያመቱ ሂሪያ ገናዳ ጃርቲነቲን ጉኔ ጃርቲነቲ ዋን ጉቴ ፈካቱ ጋ ሂሪያ ቀበቴ ራይቹላ ሳይዶኒ ገና ደርገጉማት ጅራ ሂሪያ ቀበቴ ጅራ ጀቹ nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii jiruuf jireenya akkamii ana bira wanti hundinuu gaariidha galata isaa bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu ija koo nagubaa jira wanti ta'e Saidoon oduma gara miidiyaatitti fidu jedhu qacce godhee intala bareedduu kololee tokko nuuf fidee jira intala kana dura argeen beekuun kana dura waan argee beeku natti fakkaata. haa ta'u malee kunoo jaartiin koo ishee kanadha ishee kana fuudhuudha deema jedheetii raawwatee fidee nu argisiisetii jira jechuudha. wajjin horaatii bulaatiin jenna gaa ergaati jaallatte nuti maal goonaa miti erga jaallatanii ergati jaallatte si jaallanna maal goona giddiidha sirraa fuunu bar yoo nuti dhiisisiin jenne dhiisuu hin dandeessu jechuudha. yoo nuti immoo ati otoo hin jaallatin nuti si jaallanne ati jaallachuu hin dandeessu. so waan kana ta'eefu si jaallanna wajjin horaatii bulaatiin jenna tada maal gootare dhugaa qabda bari yeroo kanatti jechuudha namni hin nyaata hin dhuga waan ta'eef yaa miira of keessaa qaba bakka maaliif nyaanni bara kana sana ofiifuyyuu nama keessayyuu gadi hin taa'u keessattuu nyaata garagaraa nyaata gaarii fa'aa nyaattan baay'ee tokko ulfaata jechuudha baay'ee tokko ulfaata haa ta'u malee Saidoon እና ከበጀምተቱ ፕሮዳክቶታ ኮ ወደማናኔ ዱበታቲ ጅሩ keessummaan alaanatti dhufte achumata ajedeen tana dhiisee dhufe jechuudha hojiidha miti siraa koona annaga Saidoon jaartii bareeddu kana fideetii dhufee jira jaartii dhufa jennaan kamal jennaan jaartiin koo ishee kanaan hin jedheera waan ta'eef garuu nan gadde jechuudha ayyuu argeete nan jechuudha jedhu kana keessatti ayyuu silkii koona jalaa fudhatanii jiru jettee boaatii turtee baay'ee tokko nagaddisiistee isa dhugaa dubbachuudha fi ayyuun ka erga Saidoo irraa gargar baatee isheenis rakkinichi tumatan gaggaatii jira. haa ta'u malee waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu dubbataatii turte namni gaafa sooshaal miidiyaa kanarratti dhufeetoo dubbatu akka sooshaal miidiyaa irratti isinitti fakkaatiin jireenyi isaa jettaatii turte kana yeroo baay'ee nan dubbadha jechuudha haniyyuu maaliifini namni jireenyi akka sooshaal miidiyaatii miti jechuudha namni kamiyyuu lafarratti gaafa jiraatu jireenya biraa jiraata jechuudha gaafa gara sooshaal miidiyaatitti dhufu immoo bifuma sooshaal miidiyaa sun qabutti itti fayyadama jechuudha. so akkasuma gaayyuun akkuma dubbataa turtetti jireenyi lafarratti isheen jiraataa jirtu baay'ee jireenya rakkisaa yookiin immoo jireenya baay'ee ulfaataa keessa akka jirtudha. sababni isaas tokkoffaadha amma silkiin ishee akka jalaa badeedha kan isheen dubbataatii jirtu akkaataa kamiin akka silkii ishee jalaa badeellee dubbataatii turte mucichi inni ala darbe sin jaalladha jechaanitii ture hamuu mucaasa isheen sin jaalladhe jettee manatti hidhatteetti galte sana narreeba jechaatii ture waan hamuun guyyaadheen gaddaa argitaniitti viidiyoo ala darbeet irratti akka inni isheetti hin dubbanne itti dubbataatii ture gurbichatti amma gurbichinni sun immoo hamuun reeba jechaati jira akka inni isa reebne yookiin immoo maal keessa akka inni jiru laala jedhee gaafan dhufu jaarsa wayitii bajaajii oofaa jira natti dhufee raawwatee alangee lafa kaasee natti kennaan jedhee gaafan alangee kaaseetti kennu maal akkan ta'e na wallaalee barii kanan bahee hanga sa'aatii 6 waan akkasiitti otoo of hin beekin tureedha kan isheen jechaati turte sababa sanarraan kan ka'e maallaqan harka qabullee silkii koollee hundarraa fudhatanii
jetteeti jechuudha kan dubbataatii turte hedduu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa kan ishii kanumaan bira dabarre immoo Saidoon immoo jaartii kanan fuudhuudhaaf jedhu silaa durallee gara sooshaal miidiyaatitti baasuu hin barbaanne amma kunoo egaa sababa namoonni baay'een waa hedduu dubbataa turanii fi akkasuma immoo Sumayyaan isaa argituudheeti natti fakkaata kan inni gadi baasu. Akkasuma immoo eenyu maqaan ishii Beeza silaa maraataatti jirti. Beezadhaaf jedheeti natti fakkaata. Micayyoo tana kana dura waan beeku natti fakkaate garuu beekaan. Eessatti akka beeku garuu TikTok irratti haa ta'u isaan waliin arge ta'u intala kana nan beeka garuu. Haa ta'u malee Saidoon keenyas haala ho'aarran jira. Yeroo kana qabbanaa'uu hin dandeenye dirqama jaartii biraa godhadhee yookiin immoo fuudhee of qabbaneessuun qabaa. Warreen duraa fuudhe hundi isaaniiyyuu isheen kunis natti deebi'i jennaan na diddee jirti. Hangaftittiinis ishee lammatittiin immoo wantoota garaagaraatiin waliigaluu dandeenye gargar baanee jirra. Waliigaluu hin dandeenye. Warreen kun immoo warri isin jaalladhanaan jedhanii ana keessi koo naffeene. Keessi koo ishee kana na jaallateera na fedhee jira. Ishee kanaan of qabbaneessuun qabaa jedhe jechuudha Saidoon keenya. Kanaaf yaa Saidoo keenya itti ilaalteetta. Duuba ishii dura ishii qoratteetta. Osoo hin qoratin, osoo hin ilaalin, osoo hin madaalin itti seenanii boruu akka urbate zigattee si biraa hin deemne. Dhaamsinan isii dhaamu isa kanadha yaa obboleessa koo. Erga jaallattee, erga fuudhu malee jettee, erga qabbaneeffadhu malee lakkii abiddatu na keessa jira. Lakkii jettee raawwattee diddee dhugaadha midhaan bara kanaas akkuma dura siniin jechaatii ture midhaan madaabaraati namatti ho'isaa. Akkasuma immoo nyaata garaagaraa ruuza kana waan garaagaraa kana soo nyaatames sanuma dhanni sinuma namatti ho'isaa midhaan namatti ho'isneen jiru. Kanaafuu egaa umurii kanatti qophaa ofii jiraachuunis sinuma namatti ulfaata. Akkasuma immoo jaartoleen kan keellee egaa si didanii jiru. Yeroo kanatti silaa kanuma fuudhanii haadha manaa ofii wajjiniin jiraatanidha. Ati immoo hoggaa aga kanaa turteetta eegdeetta. Hanga nama eegu tokko namni tokko nama eegu tokko eegdeetta. Ishee hangafaas taatee ishee kaanis taatee. Haala gorsaatinis ta'ee itti dubbatteetiitta garuu isaas dhaga'uu hin dandeenye. Hangaftittiinis erga si diddee quxusittis erga nikaashii irraa buufattee ofirraa ariitee warreen sin jaaladha jedhanis lakkii hin barbaadu jettee erga ofirraa ariitee waan immoo keessi jaallate kana duuba ishii dura ishii qoratteetta. Booda akka rakkoo sitti hin dhufne. Akka obboleettii tokkotti kan siin jedhu kanadha jechuudha. Egaa bara kana waa meeqatu dugda duuba namaa jira. Egaa akkuma argitan kunoo Beezanii osoo Saidoodhaaf jettee maraattu kunoo amma immoo akka daa'ima qabdu akka abbaa manaa qabdu abbaan manaa ishee dhufee raawwatee lolaatii akka ture argitaniitii jirtu. Ammas immoo kana dugda ishii duuba maaltu jira kan jettu qoratteetta sirriitti ilaalteetta. Shamarri bara kanaan danda'amtu. Ani dhuguma siin jedha akka obboleettii tokkotti sitti himaa jira. Of ilaalteetta siin jedha. Kanaafiyyuu hin ariifatinii. Itti nariifatinii siin jedha yaa obboleessa koo. Itti nariifati suuta hidhii taa'iitii tilmaamii madaalii qosoqqosiitii ilaalladhu sirriitti otoo itti hin galin. Akka booda sin rakkisne. Kana siin jedha yaa obboleessa koo egaa sargii keessanii rabbi ittiin nu haa ga'u. Nyaata nyaachuuf deemaa irratti fakkaata gaafa itti ilaalu bakka fuuldura keenyatti gaafa sargii isaa dhaquun kun adaraa na waamishi adaraa kan keena waami sargii kan keena dhoksitee nyaatini asuma jira laan magaalaa Adaamaatti dhiyoodhuman jira lafa sa'aatii tokko wayitiin itti deema dhugaadha lafa sa'aa tokko wayita adaraa kan keena dhokfate sargii kan keena adaraa sitti dhaammadha yaa Saidoola ilaa sitti dhaammadheen jira. Ana doo sargiin hin qaqqabisitti dhaammadheen jira. Adaraa sargiin hin dhokfatin. Nan dhufa. Didicheen dhufa lafa sa'aat akka walakkaati. Akkasii isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo egaa Saidoon kun sargiidhaaf deemaa jira. Nutis sargii dhaquudhaaf qophaa'aa jirra. Rabbitti nu haa ga'u jedhaati. Rabbiin nuuf kadhadhaa guyyaa sana hundi keenya shaa jennee dhaqa.